si qabata yeedii yaadee naamni maal jechuun si qabataa maal jechuun si qabata jechuun yaani Mana injiraadhu wallahi finna jeessa. لا أنا ما نكيت له لا جرون دبرة ما في إنسان جرون إنسان دبون برباد أجين نفعني جيسي سنجد أدرى يوم جرو كيسان كيسان بايا نفعني جيسي سنجد نا أتد أتف من أتفي وتقدين سكابتي وكم مقوة مياه أسابتا بودن ديس لا كبتا برواي تفكير أخرى بالكم ما هنني guys ashe marga bune hurdu daawatu daqiya jira jirtu eega bakka jirtu idin agenyi kenya isin bira go jecha adas video birati wuri de bina jira video eega ajanda kenya akuma be kamu ti ufa ju ajanda kenya party dan diwa guyo chura okay alan dana video malirati ajanda ko wuri chura ne akuma be kamu ga ajanda da lagu jira khunus ajanda raju biwa reaction ajanda da lagu jira ajanda da lagu jira और दोस्तों दावत तो या वीडियो दुरत रखदानी दुरतन akuma waad ko dhageysan jira darar tuvi mustaban jechu jaarsa jaarti turani okay sababa gartee saahibni isa no jira vijiyani vi inni amandana yake akuma khalesa argitain durutan video ngodi sharate jura waraqa isi undo gubiye jechu waraqa gartee ni khada woni san du jirtu waraqa masani waraqa san gubiye mari shidis je yani dolar dibu sadi akana ma gubuti ti ay baka gube jechu bakenya vi taga farati oromo insha Allah damina ayro edu ma halbi namne kayo ma kana disini tawada insha Allah damina wallahi malibi woni jechu warbadu haza mali jechu yani namni horinda ne sikabata yedi yadi binami mali ju sikabata mali ju sikabata jechu yani nangelen so sikabati o kami akis isam birate gazi am mala jechu sikabata on jechu yani ogwa horiba wal kam season akas fati wena wale baka jechu jecha kana jodoh sabu wan selana ni ekadu aku bas wan tu soni tu baka anama garmati asa bu jolo ju asa करते asgan naman kun ta asa juro wan kana kami du wala tani puro tani sen taka farati yo kan duga to de yoni vi dugu sani kaisa jaratte si jammar jalkaba isa diste na biratin yo gaw sahibi samu gare ite chura jimu gare ite no jira fini ina mini injetum taka farati anla isa gavati da isina mo isa bira demde yo khajibba isa gavatu te isa bira demdi yoru kuma jalle isa gabati sahibi jalle isa di kina jisa aji jurti duwa yoru gua sante si jammar wali bira demdi ijalata ba mana jar sakhe jeju yani ga yoro man tana kanam ni ba ina silent dira dalle wal furu ni jata bas jeju ne jar saya baka jar sakhe di ni jalata hayyo zat nala kami demde yura bira demda fakin sahibi sa di mi obulo jisa man dane leshi demda fakin yoru gua de ma di balli za ya da haro namni isini tabatu jura bas agenda wana kana agenda guddo kana gurani kana diba kasamu na ma doom sun yer mo ta kai ju ormo wan faidan tu dia mal de ka faidan tu kana arabaka amalle bin bare ju urdu da wato da ya awani kana rati da baddi agenda da lagu juru bi bare action adi yowan kana handa bande isla je tun isa inda bani sani dalaga da isinin barsiisu jira malee warra gartee yani dhugumsaniin akka dhugaati fudhatee waan kana gartee yani hedduu tokko bakka nyamama hordoftoonni nama hordofu tokko akka bakka maacha ni jaalataanii nama kana bakka ni hordoftaa maal jetaanii gaafa gartee yani rakkoon isaa yani bakka akka nama gartee bas likkumatti akka nama normaal akka nama waliin beeku takkatti rakkoon isaa bas jechuun yani si rakkoon isaa si rakkiste jechuudha saniifuu bas waan akkanaa ammoo hawasan rakkisuun sirrii miti namoota hedduu tokko nama baratee jira as jala namoota hedduu tokko si arguu danda'a waan gartee hiikaa hin qabne haasaa kana namni maal irraa hubata waan kana maal irraa meesin maal irraa hubata nama biyyoo irraa maal hubata waan akkanaa irraa dantaa isaaniiti ajandaa wal godhatan fedha wal fuudhan akka itti hojii rafan akka itti hojii kana miidiyaa irratti wal baasuun maaltu fide waan daleetan ni dhabdanii waan daleetan yoo dhabdan gaafadhaa isiniif himnaa nama gartee yani dandeettii waa dalaguu qabu itti dhiyaadhaatitti waa dalagaa waan daleeta yoo dhabdan oromo isinoo warri waa hordoftan waan silaa gartee yani onlaayinii irratti shabakaadhaan yookaan waa'ee maallaqaan bitanii israafa gootan
waan gartee silaa irraa waa baratan takka yookaan immoo bashannana illee yoo ta'e sammuu teessan boqonnaa fudhachiisuudhaaf ittoo bakka waan bashannana qabu bakka waan nama bashannansiisuu fa'aa yoo daawwatan tasjaa waan akkana irratti harka waliin dhahina noo kun hin barbaachisu. Oromoon yoo bifa kanaan akkanumatti itti buufan jechuudha amma himaa dabree duraan jalqaba warri gartee waan akkana kana hojjetu warra yaman keessaati keessaafuu warra sanaa jechuudha. Utuu akka yuutu warrootatti. Ifirraa sababa gartee Oromoon warri gartee silaa carraa onlaayinaa kana yeroo hedduu fayyadamuudhaaf carraa argatu guddaa amma warra gartee yaani biyyoota arabaa kana jiranii warri gartee silaa carraa baay'inaan hordoftoonni gartee viidiyoolee namni gadhiisu warri daawwatu. Isaan kun karam jiran bakka wajii fi yaani girigirisaa kana yana jiran waan ta'eef namoonni silaa waan babbareeddu laguu danda'u illee ifirraa karanaas deebuu jira jechuudha. Kana maalii isin godhu jira. Waan akka irratti osoo wal jajjabeessuu baannee namni hundi silaa waan bareedu dalaga. Nama irratti waan bareedu dalaguu danda'u nama waan bareedu dalaguu yaada qabu akka hojii dalaguu wallaalchisne jechuudha. Maaliif Oromoon wacii feeti baay'inaan wacii bakka gartee girrigirii fi bakka namni itti wal tumu bakka namni itti wal maal godhu bakka itti waan akkana kana barbaadan boru ajandaa akkamiin dhufanii kana jechuudha. Sababa kanaatiif gaafa ati waan bareedaa hojjettee gadhiistee achi namni si daawwatu hin jiru. Sigalee basaniifuu mee xiqqoo if baraa uummata. Ilaala dhaabsiitii mee yaada keessan komentii godhaa isin jaaru hundaa'u viidiyoo hordoftan hin callisin haalaatiitii komentii godhaa. Yaadni kiyya kun sirrii dammoo sirrii miti waan jiru irratti isinillee mee viidiyoo tana laalaatiitii intala haganam takkaatitti komentii godhaan isin hin jaa. Waan baay'ee viidiyoo kana shirri godhaatitti isaan biraan gaa isaanis waa xiqqoo waa keessatti if laalanii nama hedduu tokkoon hordofaa beekuu qaban. Namni hordofu kun nama akkamii beekuu qaban waan nuti gadhiisu jirru waan akkamii oggaa haasa'inni kun haasaa yaani paabliktii ol bahuu ta'u moo haasaa ol bahuu hin taane xiqqoollee ta'u namni oggaa namni takka barsiisa jechuun yaani oggatti nama qe'ee kun dirqama maaliif jiraatuu qaba. Namni takka yoo nufi ati waa hundi irratti argatamteef waan san bakka akkuma itti yaade yookaan akkuma mataa isaatti itti bareedaa fakkaatuma itti fufa. Hataa bas jechuun yaani laalteetuma tuffattee bira dabruu caalaa yoo qe'ee bareedaa isaaf maaliif nama saniif gorsa ta'a jechuudha namni suni xiqqoo waan san bakka irraa jijjiiramuuf yaala. Bas daakii kun jira amma fakkeenyaaf yeroo hedduun tokko namni ogaan biisi daawwatu yookaan waan akkana kana taajjabbii faas daawwatu danda'a. Nama irra guddaas taajjabuu jira namoota hanga takka yoo ta'e malee. Namoonni kun taajjabii callisuu qabu osoo hin taane koomentiidhaan waan akkanaa yookaan irra wal jabeessuu baannee tarii bakka yaani waan bareedaa hojjetaa dhufanii yookaan immoo miidiyaa yoo itti fayyadamuun beekne dhiisuudha. Dawaan mucaan akkanaa kana dhiisan. Inni akkasiin jechuun barbaada hordofuu daawwatu ture. Viidiyoo tana sheershee godhaatiitii isaan biraan gahaa. Ani waa jirtu san hin dubbadhaan. Sodaa abbaa bareedii hin qabu waan akkana mul'atu jirutti akkanam takkaachitti ni homadhaan arras borus taanaan homachuudhaaf ammoo mirgan qaba. Bakki wanti hin homadhu miidiyaa dhuunfaa fayyaati. Waan feene gaafachuu danda'u waan ta'eef waan sirrii yaani akka waan laalee arku waan bakka namaan fudhatamne dirqama ni homadha jechuudha. Saniif yaani isinis mee yaada keessan komentii godhaa hanga ajandaa biraatiin walitti deebinutti nagaan tura.